mana fintaanii yaani seenee salaatu fi kenninni wadda dajee dhaqee yaadadee hararraa deemu hularra nadhufe hula ala bahaniini obbuun hulaalu darsi guutuu. Waan fedhe godhire akkas goonaan shilingii udduun cabtuutu nagartuuqa. Godhi hawal garraa. Asii miti biyyaa shilingii udduun cabaa yoo digarteen hamaata baay'ee. Maal irratti kanaan jedhe dhagaadhi muujjidee dhayyalaa. Moobii kee nandakan. Ashamaa harka fuunee ilmaan biyyaa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabu Anmootii Miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf araataatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Guyyaa har'aa wanta hedduu na ajaa'ibsiise, wanta hedduu na gaddisiise tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Egaa yeroo hedduu miidiyaalee garaagaraa irratti hanga dandeenyeen numa iyyinaa, hanga dandeenyeen wal gorsuudhaaf yaalii nima goona namni hin dhaga'u. Yeroo hedduu ijoollee keenya shamarran keenya kan biyya Arabaa irra jiranitti rakkooleen garaagaraa ni mudata. Rakkoo kanaaf akka isaan waa beekan, akka isaan of hubataniif jennee hanguma dandeenye miidiyaa garaagaraa irratti namoonni bahaniiti iyyutti jiranii iyyaati jirra, garuu namni walirraa hubachuu hin dandeenye. Yeroo hunda shamarran keenya rakkoon addaa irra ga'a, mallaqa isaanii nyaatamuu, fayyaa isaanii irra rakkoon ga'a, hanga lubbuu isaaniitti dhabuutti jiru. Kun ammoo yeroo yerootti cimaatuma dabalaatuma deemutti jira. Ijoolleen warri dhiiraas ijoolleen keenya shamarraaf ilaalcha akkamii akka qaban hin beeku. Mallaqaan dawoo godhatanii mallaqa isaaniitiin wal qabsiisanii biyya san keessatti, biyyoota Arabaa keessatti keessattuu xiyyeeffannaan guddaan kan shamarran keenya irratti miidhaan godhamaa jiru. Shamarran biyya Arabaa irra jiraniittu ijoollee makeenya biyya Arabaa keessa jiranii fi akkasuma warra biyya jiraniin mallaqni isaanii nyaatamaati jiru. Nyaatamuu mallaqaa duwwaa miti, mallaqni homaa miti, dalaganiiti argatu. Hanga fayyaa isaanii irrattis rakkoon geeffamuudhaan gayaati jira. Qaama isaanii miidhaan irra gayaa jira. Lubbuun isaanii dhabamaati jira. Guyyaa har'aa obboleeyyan shamarranii lama isiniif qabadhee dhufee jira. Kan miidhaan qaamaa irra gahe sababa mallaqa firuma isaaniitiin, maatima isaaniitiin nyaatamanii fi akkasumas jaalallee isiitiin mallaqa isii kan nyaatamte, kan ammas dhiibbaan guddaan irra gayaa jiru. Fayyaa isiis kan dhabde shamara lama isiniif qabadhee dhufee jira. Tartiibaan isiniif dhiyeessa. Viidiyoo gaggabaabaas isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoowwan kana wajjin ilaalla. Asumarratti ammoo hanga danda'ametti gorsa waliif kennuudhaaf yaalii goona. Viidiyoo kana sheer godhaatii walii dabarsaa. Shamarran keenya biyya Arabaa jiran akka hin nyaatamne, rakkoon kana fakkaatu akka isaan irra hin geenyeef viidiyoo kana bifuma danda'ameen YouTube irratti haa ta'u, Facebook irratti haa ta'u, miidiyaa qabdanitti sheer godhaatii waliif dabarsaa. Rakkoo shamarran keenyaa kana namni hundi akka arguun barbaadachaadha. Egaa intalli jalqabaa biyya Riyaad keessatti mallaqa riyaala Suudii 16,000 tarii jaalalle mesii tarii fira ta'uu danda'a, akkanatti fakkaatutti jaalalleedha. Riyaala 16,000 jalaa fudhateeti, jalaa baqatee, jalaa baqachuu duwwaa miti, fooqa sadarkaa sadaffarraa darbeeti miidhaan hangana hin jedhamne irra gaheeti jira. Kaleen isii, tiruun isii miidhamee yeroo ammaa kana mana yaalaa keessatti dararaan guddaan irra gayaati jira. Mana yaalaa keessattis yaalamtee dawaa argattee akkasitti fayyuudhaaf dandeettii, humna mallaqa hin qabdu, afaan ufiitiin dubbachuutti jirti jechaadha. Sadarkaa kana hunda mallaqaaf jecha sadarkaa kana hundarraa wal ga'uun maaliif barbaachise? Ilmi namaa dalagatee jireenya ofii fooyyeffachuu danda'a. Dalagattee mallaqa argachuu dandeetta. Yoo tarii mallaqa kanatti fayyadamuudhaaf barbaadde bifuma nagaa ta'een jaalalaan nama san irraa mallaqa fudhachuu osoo dandeettu humnaan hannaan fudhachuun barbaachisaa miti. Eega qabamte ammootu nama kana darbitee yookaan sadarkaa san irraa darbitee akka lubbuun isii baatu, akka isiin miidhamtu, jireenya ofii keessatti dhibamtuu taate akka isiin jiraattu gochuun maaliif barbaachise? Micayoon afaan isiitiin waan jettu dhaggeeffanneeti walitti deebina. Nafaana tura amma daqiiqaa muraasa viidiyoo isii dhaggeeffanna. Sana booda ammoo gurbichi mataan isaa wanta inni jedhu isin dhageessisa. Ammas dhaadannoo garaagaraa gochuutti jira jechaadha. Viidiyoo mucayoo dhaggeeffanneeti waliin deebina. Asumaan shamarran keenya kan biyya alaa keessatti dararamaa jettan viidiyoo kanarraa waa barattan jedhee waan abdadhuufi nafaana tura. Rakkoon narra gahee Saudi Arabiyaa keessatti magaalaa Karjii mallaqa riyaala 16,000 akkumaan dalagaa irraa dhufee mallaqa boorsaa keessaa qabutti akkasii humnaan narraa saamanii yooniin ani mana fintaanii yaani seenee salaatuu fi kenninni wadda dajee dhaqee yaadadee hararraa deemu hularra nadhufe hula ala bahaniini obbuun hulaalu darsi guutuun facca'ee jira. Way mallaqa kiyya obbuun jee kamisaa qabu darajaa
sadafarra ilado daraja akhiran narabara narkite nabuse kazan achi boda ne kumsachu tahe wada kan dendenya tirana minna kase obbu namiya namina duhu ni bafate jira milani kute akisiga motummalleen na qabdee onneen teessee dhukkubdi farakashani ol bas mannaa bahuu didee na daddabanii ofirraa bas amma tadii gamattas keessaa galuu hin dandeessu hanga dhiini kee bahuun maal akka balleessiten beenu jaanii ofirraa na baasanii kaleen kee buru kennaan jedha nama mana yaalatti obbuun deddeebi'u guyyarraa 700 waan akkasiitiin dhiigni kee guutamaa jira dhaabbadhee dalagachuu hin dandeenye miilli na taha waan akkanaati inni immoo dhalataa gaara mul'ataa ana baddannoo ganda'aa fi qoodannabaa keessatti dhalatee Kadir Abdurrahman aarti Kadir Abdurrahman ofiin ja'a rakkoon akkana biyya kana keessatti natti geessaan gargaarsallee hin barbaanne arreefi kiyya haa karaan itti xariqatti galu qofa yoon hin danda'e jechuudha san qofaan barbaade reefi kiyya akka tallaa jaarabatti wanta hin taane halas dalagachuu hin dandeenye sammuun hin dandeenye Kererti, tapi ya dulu deh bas, itu samun namanya je kamti je obsa ture amma mo ire jadi mana ya la, yoni paye je wani ala nama tu becu na dor kenin paye je, abdi wigode, usuhu ture je tu, amma dah dapat de tinjira, tuan dalagetes mana kasar bita de tinjira. Kanaafuu ilmaan Oromoo gumaatti yakkanaa baastan duuti xiyya nama kana harkatti anteen kan dhukkubsaddeen beeku mana arabaa akka dalagadhu nama guutuu miidiyaa kana. Tole akkuma dhageettan kana afaan ufiitiin dubbachuu jirti yeroo ammaa kana rakkoo cimaa keessa jirti. Maatii hunda biyyarraa dubbisanii jiranaaf fakkaata. Gaa akka mucaayoon jettutti mallaqa riyaala 16,000 riyaala Suudii irraa fudhatee 8,800 deebisee jira 8,800 dhoorgate. Jalqaba maal irratti walii galaniiti mana isaa dhayxee amma dubbiin. Akkamitti mana isaa dhaquu dandeette namni tokko nama hin beekne tokko yookaan nama miidhaa kana hunda narraan ga'a jedhu tokko mana isaa dhaquun barbaachisaa miti erga dhaqe ammootu shamarri dubartiin takka humna qabaattee ilma dhiiraa harkaa bahuu hin dandeettu jalqaba mana dhayxan filadha akkamitti namni an bira dhaqu kun kabaja naaf qaba jaalala naaf qaba yoo inni rakkoo tokko narraan ga'e maatii isaa argachuu danda'a wanta jedhu hubannoo keessa galchuun hedduu barbaachisaadha erga ta'e ammoo ta'ee jira amma sadarkaa kanatti jalqaba gaafa walitti dhufan miidiyaa wal himataniiti miti ka dhufanii erga rakkoon namirra ga'e qofa miidiyaatti wal baasan kun rakkoo kenna guddaadha gurbaan kana bira darbee ammas dhaadannoo garagaraa dhageessisuutti jira ammas homattuu likkutti hin jiru nayyuu hin himatini dubbii maqama kiyyayyuu hin kaasini jedheeti tuwan tokkochuu jira isiin ammoo kana bira dabartee miidiyaatti akka gurbaan kun bahu gootee jirti yoo miidiyaatti suuraa kiyya baaftee waa'ee kiyyaa miidiyaa irratti dubbatte daranuu sin dhiisu kanaa ol si godha jedheeti dubbachuutti jira dhaadannoo garagaraa dhageessisuutti jira mee gurbichi maal jedha afaan gurbichaa irraa ammoo wantuma jarri waliin odeessite ka miidiyaa irratti gadhiifamerraayin siniif qabadhee dhiyaadhee jira mee gurbichi waan jedhu ammoo dhageeffadha. Teetuma filor ku jirta engkadu ibar engkadu juran zahira ba federatin dubar engkadu sibar taat yettu olin jaw engkadu ikuma filor ku jirta garu demte bakka hundatti baka jaasaitte demte qasam billahi ikuma filor ku jirta oson kana gababa demu jiru kana dera demtame ikuma filor ku jirta kana demto na frodume waan pete godire akas gonan shilingi udun cabtu to nagartuwa gori khawal garra Asing miti bijawi shilingi udun caba yo digarten khamata bayan surat di balesde Mashallah ke ron mer gitu ya Akkuma dhageettan jechaadha dhaadannoo godhaati jira yoo maqaa koo ka balleessu ta'e suuraa kiyya balleessitee miidiyaa irratti ka gadhiiftu ta'e sirumayyuu sin dhiisu waa takka illee siin argitu mallaqa illee siif hin kabalu daran rakkoo biraa keessa uf seensifta jechuutti dhaadannoo garagaraa keessa seenutti jira tarii ijoolleen kun biyyatti wal beekan nama wal beekan illee sirriitti wal beekani viidiyoon kun viidiyoo dheeraa ture viidiyoo ani gabaabseetuma qabxii ijoo isinii fide sababni isaas nyaatamuu keessan nyaatamaa jiraachuu keessan akka beektan duwwaa barbaada malee diiteelii isaa ibaluu nyaate waan jedhu keessa deemee kaasuu hin barbaanne kun barbaachisaallee miti garuu ani wanni barbaadu maali asirraa waa habarattaniif shamarran keenya guyyarraa nyaatamutti jirtan rakkoon garagaraa isinirra ga'u jira suuraan keessan akka maletti miidiyaatti gadhiifamaa jira viidiyoon keessan viidiyoon hin taane miidiyaa irratti bayaa jiru dhiira itti siixan amanadhaa dhiira amantan dhiira itti waliin haasoftan kana innummaa isaa addaan beekaa dhiiruma argitan callistanii dhiiruma ta'eef isin sobeef qofa suuraa garagaraa viidiyoo garagaraa fuutanii ittiin kennina jechuudhaan barbaadeeti
Aga fedhii keessanii wal jaalachuun wajjin jiraachuun mallaqa waliif kennuun viidiyoo garagaraa suuraa garagaraa walii kennuun mirga keessanii namni isin dhoorgu hin jiru. Garuu namni itti isin kennitan kun nama akkamii? Nama geree keetiif si yaadu, nama gaafa rakkoon tokko jidduu keessanii argame irra si dabruu danda'u, badii ati dalaydeef obsee si dabarsuu nama danda'u wanta jedhu hubattee ilaaluun barbaachisaadha. Namni ammoo jaalala siif qabu, namni fedhii si qabu, namni geree keetiif si yaadu, namni bultii kee fuulduraatiif yaadu viidiyoo fi suuraalee akkasiisan sin gaafatu kan asirratti akka beeytaniin barbaada. Namni viidiyoo garagaraa viidiyoo gadhee viidiyoo fokkisaa si gaafatu, suuraa fokkisaa si gaafatu nama jireenya kee balleessuuf deemu malee namni boruudhaaf bultiidhaaf si hedatu viidiyoo akkanaa suuraa akkanaa naa ergi jedhee sin gaafatu tan akkanaa beeytaniin barbaada. Obboleettiin teenne isiin biraa ammoo biyya Arabaa keessa turtee gara biyyaatti galte already amma waggaa 2 taatee jirti. Gaafa biyyatti galte mallaqa isiin dalagattee obboleen isiititti ergataa turte riyaala 62 maatiin isii dhoorgatanii wama takka nu biraan qabdu badi asii jedhanii ari'anii amma rakkattee biyya keessatti rakkattee dhibamtuu taatee kararra bakka bultu bakka ooltu dhabdee rakkataa jirtuun argee sanis qabadhee dhufee jira. Mee mucattiin waanuma mucattiin jettu afaan wasiirraa dhaggeeffannee walitti deebina. Ammas nafaana tura. Waktu le dubbatuun dandeenye mee maal taate ayi waraqaan isiillee kana mee maal taate dubbatuun nagatti Yara bakal mata ya debi. yala suudi tette Aci malaka bulannya tira tergate. Bulannya tira pun ranyati na tapi. Akam Arawan tinggale si jajabe sini wamara yunura kabdan anjira yuan segale malaka na. Samu shiri na thate amu samu badada mai kira anti maja na kita la jangan kumaja maja na maja kana re sabak ya ti bude gan samu kiyani kinada be sabak ya ti bude ke kino to maqaan kee Aisha Aman Abdo akatini maajid qabdu kana gamle kafayyati tapi jadi alagale alagalte para kata ada balas ada Kitala biri kuma me kasa danyata kumaja berbadat ki profesi biri kumaja wallahi biri kumaja inshallah man oromo lesi gargaara jet amala kosa qabda tenni la kosa alquanti qabda mana nama pulang mana nama kaya ke birar ega su biru teme waka lama biri jo malayan ter biri me kasa danyata kumaja temi me kasa danyata gandakan Suke saja. Maka ajaran beda. Boleh semua jimat. Nyati itu. Ya boleh sekian orang ada gitu. Hak isi nyati. Rabbi ke sebab itu isi. Nasir jemaat SRC. Asli betul. Agak di sisi. Wallahi sih kalau makam. Unas kau kati. Mana rapi kena jadi tak ada mungkin dia ya lagi. Enggak, mobil ke? Gandakan. Ini ganda kurang kan silakan. Diksi mah ganda misalkan. Sekarang menara sekali. Atuh tema. Sude. Jangan harap pun sude tiba ya dari ganda sude mah. Yang ganda sude mah ama kita tukar kita itu sendiri. Ya? Cuma jahil kan. Ini boleh sih yang ganda tani. Arab ko kuno kuma jayen no mutana ka kiranya tidak masuk. Bukan kiranya. Haula wala quwwata illa billah. Ana itu insyaallah yo saat itu boda yurun si gargar. Kuma abur guru tapi ini wani tay bakari sini boy is. Lawar kali sille kuno la. Ba tahu juga kawan si anggaran sinan dau kuma nyaat mana ku pilar ka kire ro ka zalim ne chura garu nang dedak nasrin nasir jamali asbiri se daro ka ke ka ilma berake atau boleh sakata aku agak boleh tidak kan boleh tidak kan kalau akan nyata mana tidak itu boleh tidak nah Allah wala nakati wangu matalo binti tati ani tigargara ini ko abul ko masila data ya bat kala masadi station ya ko masadi sagan dan oh
Tapi ini agak sih pemaburi kan ini masih putih ini ada. Sama angkawan di kemati tadi oli ini masih buta. Tapi ini lapor si kemek. Dua sagal. Jatah. Sagal tadi itu apa? Ini nanti. Dua sagal. Jatah. Sagal tadi itu apa? Tentu itu. Tapi jadi amma kerap badin teh kan. Ada dente. Mari sini. Bukan tinggal tu aku tinggal tu. Abu mesti garin nanya. Katakan ini misalnya tadi kita sih perban jiru kaki itu dulu kayak jirat kaki kami kita dapat. Nanya kan berikan dia barang dah. Jualnya karena dia jualnya dalam dia aku bilang budak. Karena aku masih lihat kan semua nanya ini saya dah buka ini nanya saya dah ubah sini ke bahasa. Rupanya karena mau pada gimana ya? Boring kira dalam. Akan awal go ti mu'min ni kuno ka pulis mo to kana badal mo pero to kana hasbi Allah alayh si rabbi kuno oro mo daga ka katti wa min ma akan awal go da dina walitte ukar ka tire bi si nyati do gati zalim ni so se rijrate ka alme indiru Tolega videoon kiyya kan guyyaa irraa isa kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa waa barattan jedheeti abdadha. Warroonni ammaan dura nyaatamaa turtan already isinirra gahee jira argitanii jirtu jechuudha. Kan ammaa dura amma booda nyaatamuudhaaf teettan ammoo kan namni isinitti qophaa'ee yookaan namni tokko isin nyaachuudhaaf qophaa'ee bifa garagaraatiin keessaan gubbaan isin sobaati jiru asirraa viidiyoo kanarraa waa barattan jedheetiin amana. Yeroo kana jedhu namni hundi hattuudha, namni hundi isin nyaachuudhaaf isinit deema jechuu kootii miti. Nama hin amaninaa jechuu kootii miti. Akkaataa itti amantattu jira. Yeroo nama waa'ee amantii yeroo dubbannu amantii mallaqaanii miti kan laalamu. Amantii viidiyoo garagaraa waraabdee itti ergiteetii miti kan laalamu. Namni kan amanamu adeemsa keessa amanama. Takkatti matti hin amanamu. Gaafiiwwan inni si gaafatu, haala inni si wajjin jiraatu, haala inni si wajjin haasa'u wajjin irratti dippeen taatee nama san amantii qabaaf hin qabu adda baafachuu dandeetta. Namoonni tokko amantii namaa kan laalan mallaqa itti kennuudhaani. Amantii namaa kan laalan viidiyoo waraabanii itti kennanii viidiyoo san gadhiisamu gad hin dhiisuudhaani miti. So namni tokko si nyaachuu barbaade sitti hin jarjaru suutatti deemee si nyaata keessa si seena. Irra hedduun shamarran keenya keessattuu shamarran keenya kan biyya Arabaa jirtan obboleeyyan kiyya yeroo hedduu nyaatamaatu jirtu. Rakkoon garagaraa isin irratti deemaa jira. Rakkoolee kanarraa of qusachuun rakkoolee kana keessaa dandamattanii bayuudhaaf akka namaatti bal'iftanii suutatti itti yaaddanii wanta gootan hunda godhuun isinirraa eegama. Egaa ankan isin faana ture Mootii Miidiyaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal fakkaatu walitti deebina. Har'aaf kanumaan jechuu barbaade shamarran keenya bakka jirtanitti uf eega. Yeroo gaarii qabaadha. Horaa bulaa deebana. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan waliif daddabarsa. Bye bye.